Oduu ijoo fedhiin misoomaa mootummaa fi uummataa kan milkaa'u kaffaltoota gibiraa amanamoodhaan ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad himan. Afrikaan sirna hooggansaa faayinaansii ishee karaa tarsiimaa ta'een raawwannaan qabeenya kuufamaa qabdurraa fayyadamuu dandeessi jedhame. Mootummaan Burkiinaa Faasoo hojjettoota dhaabbilee gargaarsaa miti mootummaa basaasuun shakkaman hidhuun isaa dhaga'ame. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraatii oduu sa'aatii 6 waliin Taaddasaa Tarrafaatii nu hordofaa jenna gara oduu jalqabaatti darba. Sirna kaffaltii gibiraa ammayyeessuun lakkoofsa hattootaa hir'isuun danda'ameera jedha ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Sirni beekamtii kennuu kaffaltoota gibiraa amanamoo ta'anii torbaffaan gaggeeffamee jira. Sirni kaffaltii gibiraa ammayyaa dhabuu fi rakkoon adeemsa kaffaltii gibiraa irratti mul'achaa ture komii ta'ee turu dubbatanii jiru ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Komii kaffaltoota gibiraa bu'uura godhachuudhaan hojii sirna kaffaltii gibiraa ammayyeessuun kalaqaa mandhalee hojjetameetiin adeemsicha ammayyeessuun danda'ameeraas jedhan. Kanaanis dhamaatii fi waliin dha'uu raawwatamaa ture hir'isuun danda'amuu dubbatanii jiru. Mootummaan akkaatuma waadaa galeen hojii misoomaa garaagaraa raawwachaa jiraachuus ibsanii jiru. Tattaaffii mootummaan badhaadhinaa Itoophiyaa mirkaneessuuf gochaa jiru keessatti ga'een kaffaltoota gibiraa olaanaa ta'us dubbatanii jiru ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Fedhiin misoomaa mootummaa fi uummataa kan milkaa'u kaffaltoota gibiraa amanamoodhaan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Sagantaa beekamtii fi badhaasa kaffaltoota gibiraa amanamoo torbaffaa bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmad argamanitti gaggeeffamee jira. Guddina dinagdee yaadamuu dhugoomsuuf hattummaa dhabamsiisuu keessatti damee dhuunfaarraayis qooda isaa baachuu akka qaban ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhaamanii jiru. Muzayyin Maammaa dabalata qaba. Sagantaa kaffaltoota gibiraa amanamoof beekamtii fi badhaasa kennuu ministeera muummee Abiyyi Ahmad afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo fi ministeera muummee itti aanaa Tamasgan Xurunaa dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanoon biroo irratti argaman kanaan kaffaltoonni gibiraa amanamoon 700 beekamtii fi badhaasa argatanii jiru. Galii fi hanga taaksii Itoophiyaa waggaa waggaan dhibbentaa tokkoon guddisuudhaaf karoorri qabame raawwii bara 2017tiin milkaa'eeraa kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dameen dhuunfaa bu'aa argatu caalaa itti gaafatamummaa hawaasaa bahachuu irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhanii jiru. በእናንተ በኩል የግሉ ሴክተር ከትርፍ በላይ gama keessaniin dameen dhuunfaa bu'aa argatu caalaa hojiileen kaayyoo hawaasummaa qaban ergama hooggantoota fi abbootii qabeenyaa dhaabbilee ta'uu qaba. Namni hojjete gibira walakkaa biiliyoonatti ol kaffalu bu'aa argatu caalaa kaayyoo hawaasummaaf of qopheessuu qaba. Kan lammataa amanamummaan isin tajaajiluuf waan murteessineef milkaa'inaa fi rakkoo mootummaa waliin kan qooddatan ta'uu qabdu. Yeroo rakkoos yeroo milkiis waliin cimnee kan dhaabannu ta'uu qabna. Kan sadaffaa faayidaa biyyaa fi dhalootaaf kan dursa kan kennitan ta'uu qabdu. በታማኝነት ልናገለግላችሁ ስለወሰን በስኬትም በተግዳሮትም ከመንግስትና ከህዝብ ጋር የምትጋሩ ታማኞች መሆን አለባችሁ. mootummaanis yeroo kamuu damee dhuunfaa kan deeggaru ta'uu ibsanii jiru. Guddina dinagdee yaadamuu dhugoomsuuf garuu hattummaa dhabamsiisuu keessatti dameen dhuunfaas qooda isaa bahachuu akka qabu dhaamanii jiru. ከሞላ ጎደል ሲስተም በማዘመን ሌብነት ለመቀነስ ጥረት ያደረግን ቢሆንም gama keenyaan hanga danda'ameen sirna ammayyeessuudhaan hattummaa hir'isuuf tattaaffii taasisaa kan jiru ta'us ammas hattummaan akka baduuf dameen dhuunfaa tumsuu qaba. Qaamoleen isin tajaajiluuf aangoo qabaatanii maallaqa isinirraa fudhatan keessummeessuu hin qabdan. Naamusaa fi tajaajiluudhaan hojjettanii akkuma agarsiistan hooggantoota keenyas barsiisuun akka nu tumsitan imaanaa jechuun barbaada. ማገልገልን ሰርታችሁ እንዳሳያችሁት የእኛንም ሰዎች በማስተማር እንድታግዙን በታላቅ ትህትና አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ. Dureeyyoonnis qabeenya Itoophiyaa keessatti hojjetanii horatan biyya birootti kuusuu irraa of qusachuu qabus jedhanii jiru. የማይተጋ ሀገር
ያለችውን ውስን አንጡራ ሀብት የሚያሸሽ ሀገር ብይ ጭሜ ሆጀenne biyyi qabeenya xiqqoo qabu biyyaa baasu hin guddatu nuti guddachuu waan barbaannuuf hattummaa kan balaaleffannu qabeenya biyyaa baasuu kan jibbinu hojii jibbuu kan balaaleffannu ta'uu cimnee hojjennee ijoollee keenya biyya badhaatti dhaalchisuuf waloon akka dhaabbannu imaanaa jecha Itoophiyaan tattaaffii guddachuuf taasiftu keessatti gufuuwwan ishee mudatan mootummaan akka carraa gaariitti kan fudhatu ta'a. ማንኛውም ፈተና ካለ መንግስት እንደ መልካም እድል የሚወስደው ይሆናል። ሚኒስትር ገሊወኒ አይናለም ንጉሴ ገመሳኒን ስርኒ ሰሳቢ ገሊ ግብራ ቴክኖሎጂን ደገረመ ጅራውለ ገሊን ሰሳበሙ አከ ጉደቱ ፊ ደደቢን ከፈልቶተ ግብራ አከ ሄረቱ ታሲሱ ይብሰኒ ጅሩ በተቋማችንና በኢንሳ አማካኝነት ዳብሌ ኬኛፊ ቡልቺንሶ ኦዴፈኖ ነገኛቲን ከሚሶሜ ስርኒ ነገ ኤሌክትሮኒክሲ ገመቶኮን ደደቢ ከፈልቶተ ግብራ ንጥቄሳ ገመኬኛናሞ ደንዴቲ ታክሲ ከለቲን ወልቲ ቀቡ ካንጉዲሱዳ ቢፉማ ወልፈካቱኒስ ገመ ጉሙሩካኒስ ቴክኖሎጂዋን ዲጂታላ ሸኒ ኦል ሀረ ኤቢሲስኔ ጅራ ቴክኖሎጂዋን ኩኔኒስ ገመ ኮንትሮባንዲ ኢትሱፊ ጌጅባ ፎየሱቲን ገየ ኦላና ከንቀበኒዳ ሰገንታ ቤከምቲ ፊ በዳሳ ከፈልቶተ ግብራ አመነሞ ቶርበፋ ከናን ዳብሌን ዲበተኮ ፊሻን በዳሳ ፕላቲኒየሚ ዳብሌን ዲበለማ ፊ 45 በዳሳ ወርቂ ዳብሌን ዲበሰዲ ፊ 50 ከንታኒሞ በዳሳ ናሳ አርገተኒ ጅሩ ዳብሌን ሶዶማሞ በዳሳ ዳቲን ቤከምቲ አርገተኒሩ humni ittisaa ammayyaa'ee fi cimaan Itoophiyaatti ijaaramaa jiru kabajaa fi birmadummaa biyya haala abdachiisaan kan tiksuudha jedhan ittaanaan Itaamaajoor Shuumii waliigalaa Jeneraal Ababaw Taaddasa guyyaan hundeeffama waggaa 30ffaa humna ittisaa ajaja kibbaa 21ffaa magaalaa Baatuutti kabajamee jira. Seenaa Sangirmaa. Guyyaan hundeeffama waggaa 30ffaa humna ittisaa ajaja kibbaa 21ffaa bakka qaamoleen adda addaa argamanitti magaalaa Baatuutti kabajameera. Humni ittisaa ammayyoomee fi cimaan Itoophiyaatti ijaarame kabajaa fi birmadummaa biyyaa haala abdachiisaa ta'een tiksaa kan jiru ta'uu itti aanaan Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humnoota waraanaa Jeneraal Ababaw Taaddasee ibsaniiru. Humni ittisaa gahumsa olaanaan ijaarame kun aggaammii diinota biyya keessa fi alaa fashaleessuun kabajaa fi birmadummaa biyyaa gootummaa tiksaa akka jiru Jeneraal Ababaw Taaddasee himaniiru. የዲጂታሉን ጦርነት ባይምሯችን የሚመጣው ጦርነት humni ittisaa keenya waraana dijitaalaa waraana arrabsoo fi waraana sammuun hoogganamu haalaan hubata gochoota badii kamiyyuu eenyu akka bobbaasus sirriitti beekna kanaaf ammoo qophii gahaa qabna gochoonni badii aggaamaman kamuu ol ka'iinsi Itoophiyaa dhaabuu hin danda'an kana booda Itoophiyaa dhaabuuf yaaluun dhimma yeroon itti darbeedha. ያለቀ ነገር Ajajni kibbaa 21ffaan guunaa waggoottan 30 darban nagaa fi tasgabbii kabachiisuu irra darbe hooggantoota loltummaa hedduu kan oomishe ta'us dubbataniiru. Ajajaa olaanaan ajaja kibbaa Leetanaal Jeneraal Salamoon Ittafaa game isaaniin ajajichi gochoota badii diinotaa ga'umsan qolachuun nageenya biyyaa tiksuu keessatti injifannoo guddaa galmeessaa akka jiru ibsaniiru. በተሰለፈባቸው የግዳጅ ቀጠናዎች ሁሉ ግዳጅን ፈጽሞ ለማመን በሚከብድ አስደናቂ ውጤት የሚፈጽም ajaji kibbaa dirqamaa fi ergamatti kenname hundaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een raawwachaa jira. Qormaata kamiifuu osoo hin jilbeeffanne akkuma abbootii durii wareegaa kaffaluun birmadummaa biyyattii itti fufsiisuuf aadeeffatee jira. Ajajichi injifachuu aadaa isaa taasifateera. ማሸነፍ ልማዱ ያደረገ ክብረ ጦር ነው። Hawaasni magaalaa Baatuu fi naannawa magaalichaa humnoota ittisaa waliin ta'uun nageenya isaa tikfachaa jira kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Baatuu Ahimadiin Ismaa'eel. Caasaalee keenyaaf uummata keenyaaf raayyaa gootota kana fakkaatu waliin hojjennee magaalaa keenyaaf naannoo ishee nagaa gochuun danda'ameera. Ajajni kibbaa 21ffaan guunaa ijaarsa humna waraanaa keessatti shoora olaanaa baachaa akka jiruu fi muuxannoo guddaan kan irraa argamu ta'uunis himameera. Faawundeeshiniin ijaarsa dandeettii Afrikaa dandeettii dhaabbilee ijaaruudhaan humna namaa ga'umsuu fi bu'aa qabeessummaa qorannoo imaammataa sirnaan hojiirra oolchaa jiraachuu ministeerri faayinaansii Ahmed Shidee himan. Walga'iin boordii faawundeeshinii ijaarsa dandeettii Afrikaa magaalaa Finfinneetti taa'amee jira. Abduu Tashitaa dabalata qaba. Faawundeeshiniin ijaarsa dandeettii Afrikaatti dandeettii dhaabbilee ijaaruun humna namaa ga'umsuu fi qorannoowwan imaammataa bu'a qabeessummaan raawwachaa jiraachuu ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee himan. Walga'iin waggaa faawundeeshinii ijaarsa dandeettii Afrikaa 34ffaan Finfinneetti taa'amaa jira. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee walga'ii 34ffaa faawundeeshinii ijaarsa dandeettii Afrikaa kana irratti ergaa dabarsaniin faawundeeshiniin kun waggoota 33 dura gamtaa Afrikaatiin hundaa'uusaa eeranii yeroo ammaa kana Afrikaatti gama ijaarsa dandeettii dhaabbilee humna namaa ga'umsuu fi qorannoo imaammataatiin xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhaniiru. Itoophiyaan gama ministeera maallaqaatiin miseensa faawundeeshinichaa ta'uun gama leenjii ijaarsa dandeettii dhaabbilee fi dhimmoota imaammataa irratti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuu himaniiru.
የአፍሪካን ሀገሮች በአቅም ግንባታ ፋውንዴሽኒን ኩን ብዮታ አፍሪካ ሆጂ ኢጃርሳ ደንዴቲ ሌንጂ ሁምና ነማ ፊ ያዳ ኢማመታ መድሲሱፍ ገርጋራ ደንዴቲ ዮ ጀደሙ ኢጃርሲ ደንዴቲ ዳብሌ ፊ ሚሶምኒ ሁምና ነማ ሙርቴሶዳ ከናፊዳ ደንዴቲ ዳብሌ ኢጃሩፍ dhaabbata mataa isaa danda'e hundeessuun barbaachisaa ta'uun itti amanamee faawundeeshiniin kun gamtaa Afrikaatiin kan hundeeffame. Itoophiyaanis karaa ministeera maallaqaatiin miseensa faawundeeshinii kanaa taatee buusii barbaachisu kanfaluun hirmaachaa jirti. Kanaafuu dhaabbanni kun leenjiiwwan ijaarsa dandeettii garaagaraa qopheessuu fi gama yaada imaammataa maddisiisuutiin deeggarsa barbaachisu laata jechuudha. Walga'iin ammaa kun caalmaatti galii biyya keessaa walitti qabuu irratti kan xiyyeeffate ta'us ministeerichi ibsaniiru. yeroo ammaa kana sadarkaa idil addunyaatti hammattoon tumsa misoomaa qabbanaa deemuu kan eera ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee Afrikaan baasiidhaan akka of dandeessuuf galii walitti qabuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Xiyyeeffannoon kunis fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa wajjin kan wal simudha jedhaniiru. Sabaa waannaa ርዕስ የሀገር ውስጥ ገቢ የመሰብሰብ ጉዳይ ነው። Ijoon walga'ii kanaa inni guddaan galii walitti qabuu irratti mari'achuudha. Haalli waltumsuu sadarkaa idil addunyaatti qabbanaa'aa dhufee jira. Kana hordofuunis Afrikaan gama galii sassaabuutiin akka mataa ishee dandeessuuf haala mijeessuu irratti xiyyeeffannoon mari'atamaa jira walga'ichaan. Kun ammoo fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa wajjin kan deemuu fi faayidaa olaanaa kan qabudha. Walitti qabaan boordii hojii raawwachiisaa faawundeeshinii ijaarsa dandeettii Afrikaa Muhammad Bivoogii gama isaaniitiin faawundeeshinichi biyyoota miseensaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee deeggartoota misoomaa wajjin hojjechuun hojii fooyyee qabu raawwachuu isaa himaniiru. Tumsi akkanaa kun faawundeeshinicha guddisuu, amanamummaa isaa cimsuu fi dhagahamummaa ardii Afrikaatti qabu babal'isuu danda'uu isaa simaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi gareen daandii qilleensa Itoophiyaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti kan argaman kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee waliigaltee kanaan iddoowwan ga'umsa turizimii magaalittii misooma kooriidarii fi qarqara laggeenii magaalittii misooman beeksisuuf qooda olaanaa qabaa jedhanii jiru. Mangistuu Akkuma. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa hojiiwwan hawaasa giddu galeessa godhatanii fi misooma magaalittii keessatti hojjetaman bu'aa dinagdeef oolchuudhaaf waliigaltee isaan dandeessisu mallatteessan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee daandii qilleensaa Itoophiyaa hojiiwwan fayyadamummaa hawaasa giddu galeessa godhatan hojjetamaa jiru irratti daandii qilleensaa Itoophiyaa deeggarsa barbaachisu taasisaa jira jedhan. ከተማችን ላይ ሰው ተኮር ስራዎችን ስንሰራ magaalaa Finfinnee keessatti hojiiwwan nama giddu galeessa godhatan yeroo hojjetaa turretti gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa adda durummaan deeggarsa nuuf taasisaa ture. Keessattuu yeroo hojii maaddii guutuu hojjennuu fi sagantaa lammiilee harka qalleeyyii nyaachisuu irratti magaalaa Finfinnee waliin itti fufiinsaan deeggarsa taasisaa jiru. Kanaaf hojii hedduun isaan waliin hojjechaa jiranii fi gammachuu qabna. ንጹህ ምግብ በየቀኑ በማቅረብ በርካታ ድሆችን ከኛ ጋር እየመገበ ነው። በዚህም በጣም ደስተኞች ነን። magaalaa Finfinneettis iddoowwan hawwata turizimii turistoota hawwatan beeksisuu irrattis waliigaltichi qooda olaanaa qabas jedhan. ዋን ተሳታፊ ሳይሆን አጋር ማድረግ በለጠ ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ waliigalteen guyyaa har'aa taasifne ammoo qaama deeggaruu qofa osoo hin taane waliin ta'uudhaan Itoophiyaa beeksisuu fi bakka hawwata turizimii magaalichaa hanga ammaatti hin beeksifamin jiran kanneen reefu hojjetaman beeksisuu irratti waliin kan hojjennu ta'a. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiiwwan daandii qilleensa Itoophiyaa hojjetuuf deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'a. ጥረቶችና በእቅዶቹ ላይ ከከተማ አስተዳደሩ የሚፈለጉ ማንኛውንም ድጋፎች በእኛም በኩል ለማድረግ በጣም በደስታ ዝግጁ ነን። hojii raawwachiisaa olaanaan garee daandii qilleensaa Itoophiyaa Masfin Taasoo dhaabbatichi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin dhimmoota garaagaraa irratti kan hojjetu ta'uu himaniiru. ክብርት ከንቲባ እንዳሉት ኢትዮጵያ አየር መንገድ akkuma kabajamtuun kantiibaa jedhan daandiin qilleensa Itoophiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hanga ta'e deeggarsa taasisaa turee jira. Garuu hanga barbaadamu deeggarsa taasisee jira jennee yaannu. Misoomni magaalaa Finfinnee ni eegalame malee waan hin xumuramneef hojiiwwan gara fuulduraatti hojjetaman daandiin qilleensa Itoophiyaa deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu waadan gala. ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፣ ቃልም እገባለሁ ለዚህ። waliigalteen kunis hojiiwwan misoomaa fi turizimii magaalaa Finfinnee beeksisuun guddina dinagdee fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf qooda olaanaa qabas jedhameera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromootii oduu guyyaa sa'aatii 6 simbiragaa jirudha gara oduuttaan ittiin darba. Afrikaan sirna hooggansa faayinaansii ishee karaa tarsiimaa ta'een raawwannaan qabeenya kuufamaa qabdurraati
fayyadamuu ni dandeessi jedhame. Yaa'iin ce'umsa diinagdeef to'annoo faayinaansii Afrikaa Think Tank kan ga'umsa ijaarsa dandeettii cimsuu irratti xiyyeeffate Finfinneetti taa'amaa jira. Ogeeyyii hooggansaa fi tumsitoonni damee hooggansaa diinagdee Afrikaa hirmaatanii jiru. Imaammanni diinagdee biyyattis waraqaa irratti yeroo hundaa barreeffamu gara qabatamaatti jijjiiruu irratti hanqina olaanaatu jiraas jedhamee jira. Sagantaa kana irratti Daayirektarri Akaadaamii Hayyooma Afrikaa Zaadiq Abrahaa biyyoonni Afrikaa ilaalcha ni dandeenya jedhuutiin murtee jabaa qabaachuu akka qaban dhaamanii jiru. Hedduun isaanii tarsiimoo to'annoo faayinaansii intarneetii tiyooriidhaatiin barreeffame qabus akeekanii haala qabatamaa naannaa isaanii misoomsuuf kan hubannoo keessa kan galchan ijaarsa dandeettii damichaa cimsuudhaan gara hojii qabatamaatti raawwachuutti kan ceenu ta'uu ibsameera jechuun riippoortarri keenya Tafarii Gammee gabaasee jira. Hospitaalli Qidduus Phaawulos oksijiinii wal'aansaa dhibbeentaa 60 ofiisaatii danda'ee hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Dhukkubsattoota hospitaalichatti wal'aanaman keessaa dhibbeentaa 40 dhibee sombaatiif kanneen isaa wal qabataniin kan kennamu yoo ta'u, hojii raawwachiisaa olaanaan hospitaalichaa Dr. Abrahaam Isheetu ibsanii jiru. Sababa kanaanis dhukkubsattoonni hedduun oksijiinii wal'aansa barbaadu waan ta'eef hospitaalichi dhiyeessii oksijiinii fooyyessuuf hojjetaa jiraachuu himanii jiru. Haaluma kanaatiin mooraasaa keessatti maashina oksijiinii oomishuu dhaabuudhaan oomishaa jiraachuu eeranii yeroo ammaa kana oksijiinii wal'aansaa fayyadamuun keessaatii dhibbeentaa 60 kan ofiisaatii oomishu ta'uu ibsanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya sirna hooggansa faayinaansii keessattuu yaa'ii ce'umsa diinagdee fi to'annoo faayinaansii Afrikaa Think Tank gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa kan jiru riippoortarri keenya Tafarii Gammee tamsaasa kallattii irratti argama. Odeeffannoo dabalataa nu biraan ga'uudhaaf Tafarii yoo sitti dhagahame egaa mee marii har'aa maal irratti akka xiyyeeffate odeeffannoo si bira jiru daawwattoota biraan ga'e. Hayyee galatooma egaa yaa'iin Think Tank Afrikaa kan dhimmoota guddina faayinaansii fi akkamitti Afrikaan diinagdee hoogganuu qabdi yookiin faayinaansii hoogganuu qabdi kan jedhu hirmaattota ogeeyyii dameewwan Afrikaa biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa kan dhufan dameewwan faayinaansii fi diinagdee kan isaan ilaallatu kan irratti argaman magaalaa Finfinneetti taa'ameeti kan inni jiru. Egaa waltajjii kanarratti dhimmoonni hooggansa faayinaansiitiin wal qabatan hedduun isaanii kaaniiti kan jiranii keessattuu faayinaansiin biyyoota Afrikaa egaa biyyoonni Afrikaa irra deddeebiidhaan biyyoota diinagdee qabanidha. Riisoorsiiwwan gurguddaa kan qabanidha. Ardiimoo baay'ina uummataatiinis akkasumas riisoorsiidhaanis jabduu taateedha kan ishiin jedhamtu. Haa ta'u malee itti fayyadamaa fi qabatamaan hojiilee kanneen lafarratti itti fayyadamuudhaaf maaliif dadhabame kan jedhu irratti yaadonni to'annoo faayinaansii yookiin hordoffii faayinaansiitiin wal qabatan kan dandeettii ogeeyyii dameelee kanneenii
ni gabbisa yookiin ni ijaara kan jedhamuun kaaniiti kan isaan jirani. Egaa Daayirektarri hooggansa hayyoomaa Afrikaa Zaadiq Abrahaa Itoophiyaarraa dhimma kanarratti yaada kennaniiti kan isaan jiranii. Egaa waltajjii irratti haasaa taasisan keessatti Afrikaan teeknooloojii yeroo ammaa kanaan wal qabate akkasumas baayoloojii fi teeknooloojiidhaan marfameeti kan inni jiru. Artifishaal intelligensiinis hojiilee akka salphisan taasifamaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee isa kanneen mee akkamitti qabatamaan gara hojiitti jijjiiruudhaan Afrikaa badhaate uumuun danda'ama kan jedhu kaasaniiti kan isaan jiranii. Biyyoonni Afrikaa egaa yeroo garaagaraatti tarsimoo fi imaammata diinagdee baay'ee murteessoo ta'e waraqaa irratti ni qabu. Haa ta'u malee lafa irratti immoo qabatamaan mul'achuu irratti hanqina gurguddaatu jira. Faayinaansii Afrikaan qabdu to'achuu irratti diinagdee fi riisoorsiiwwan jajjaboo Afrikaan qabdu kan biyyoonni biroo irraa fayyadamuu danda'an kana gara qabatamaatti fiduu fi faayinaansii san to'achuudhaaf maaltu taasifamuu qaba kan jedhu irratti egaa yaada dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin immoo hoogganaan damee faawundeeshinii diinagdee Afrikaa Maammaduu Bitaayetis yaada isaanii dabarsaniiti kan isaan jiranii. Yaada isaanii keessatti Afrikaan waraqaa irratti hooggantoonni Afrikaa ogeeyyiin akkasumas immoo hooggantoonni damee diinagdee fi faayinaansii Afrikaa galmaa fi akkasumas kaayyoo jajjaboo waraqata irratti barraa'ee hedduudha kan isaan qabanii. Haa ta'u malee kan waraqata irratti barraa'e kana gara qabatamaatti jijjiiruudhaaf yeroo beellamuutu baay'ata kan isaan jiranii. Yeroo suni hoomi jedhaniiti kan isaan gaafatan jechuudha. Egaa dargaggoonni akkasumas ogeeyyiin damee faayinaansii dhimma kanarratti hirmaatan walgahii kanarratti hirmaatan isin jiranii. Isaanis miira kaka'umsaa amma jiru kanaan gara naannoo isaaniitti gaafa deebi'an akkamitti faayinaansii Afrikaan qabdu hoogganuudhaan biyyoota Afrikaatiif taasisuun danda'ama. Biyyoonni Afrikaa riisoorsii hin qabdi irra deddeebi'amee haasa'amu kana qabatamaan gara diinagdee qabatamaatti fiduudhaan guddina diinagdee biyyattiin barbaaddu ardiin barbaaddu fiduudhaan fayyadamummaa lammiilee biyyoota Afrikaa kana mirkaneessuudhaan guddina diinagdee ce'aa ta'e Afrikaadhaaf dhugoomsuun haala kamiin danda'ama kan jedhu waan asitti dhagaan kana gara mana isaaniitti gaafa galan hojiirra kan oolchan akka ta'e eerameeti kan isaan jiranii. Walumaa galatti kaka'umsii fi akkaataan to'annoo faayinaansii Afrikaa gama ijaarsa dandeettii kanaan kenname waltajjiiwwan akkanaa kun irra deddeebiidhaan taa'amuu akka qabuu fi dargaggoota damee kanaatiifis akkasuma muuxannoowwan akka kanaa darbuu akka qaban muuxannoon biyyootaas akkasuma wal jala darbuu akka qabu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan sochiilee qabatamaan gara diinagdee ce'aatti ce'uudhaaf taasisaa jirtu akka fakkeenyaatti ka'eetti kan inni jiru. Inni kun gara biyyoota Afrikaa birootittis ce'uudhaan biyyoonni Afrikaa birootis of danda'uu akka qaban eerameeti kan isaan jiranii. Dargaggoonni sagantaa kanarratti hirmaatanii fi ogeeyyiinis gara biyyoota isaanii gaaf deebi'an waan kana hojiirra oolchuudhaaf qabatamaan cimanii kan hojjetan akka ta'e himameeti kan jiru. Walumaa galatti waltajjiin amma qophaa'e kana fakkaata. Hayyee riippoortara keenya Tafarii Gammee galatoomii daawwattoota keenya gara oduutti aanutti darbama. Manni maree federeeshinii karoora bajetaa bara 2018 koreewwan dhaabbii garaagaraa dhiyeessee raggaasee jira. Walgahii kanaan manni marichaa itti gaafatamummaa biyyaalessaatti kenname sirnaan baachaa jiraachuu ibsamee jira. Tafarii Gammee dabalata qaba. Manni maree federeeshinii bara hojii jaaffaa waggaa shanaffaa yaa'ii idilee tokkoffaa taa'uun karoora koree dhaabbii lama mirkaneessee jira. Manni marichaa ajandaalee garaagaraa irratti kan mari'ate yoo ta'u, karoora koree walitti dhufeenya naannolee tokkummaa dimokiraasii fi raawwii hordoffii hiikoo murtee heeraas ilaalee jira. Manni marichaa yaa'ii isaa jalqabaa kanaan ajandaalee miseensotaaf dhiyeessee miseensonni sagalee guutuun raggaasisanii jiru. አወዱ በጣም አመሰግናለሁ። የሚቃወም ሰው ካለ ድምጽ የማይሰጥ ሰው ካለ የለም። Koreen dhaabbii raawwii hordoffii hiikoo heeraatis gabaasa raawwii bara hojii 2017 fi dhimmoota hiikoo heeraa barbaadan gara bara hojii 2018tti cehe miseensotaaf ibsee jira. Barreessituun korichaa Firiyoot Dubbaale dhimmoota murteessoo biyyaalessaa fi mormii ta'antu xiyyeeffannoon ilaalama jedhan. አከራካሪና ሀገራዊ ፋይዳቸው እጅግ በጣም ትልቅ በሆነ dhimmoota hiikoo heeraa barbaadan kanneen jajjaboo ta'an kanneen mormisiisaa fi faayidaa biyyaalessaa isaanii murteessaa ta'e lamarratti walgahii hawaasaa qopheessuun hayyoota dhimmichaarraa yaadota ijaarsaa argachuu dandeenyerra. Sanadoota adda addaa ilaaluufis yaaliin taasifame daran bareedaadha. Dhimmoota hiikoo heeraa barbaadan of eeggannoon akeekuun murteessaadha jedhan afayaa'iin mana maree federeeshinii Aganyaw Tashaagar. ፍትህ የማግኘት መብት አንቀጽ 37 ተነክቷል። በዚህ ቀዳዳ ነው የሚመጣው።
qaamonni tokko tokko mirga haqaa argachuu koo keewwata 39 natti dhufan jechuu danda'u. Kanaaf sirriitti adda baafamuun madaallii ragaa qabatamaa hiikoo murteewwan heera barbaadanii ilaaluu barbaachisa. Miseensonni mana marichaa ajandaalee dhiyaatan yaadan gabbisuun sagalee guutuun raggaasisanii jiru. Dinagdeen waliigalaa Itoophiyaa bara 2018 dhibbeentaa 9 akka guddatu Pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee himanii jiru. Pirezidaanti Taayyeen haasaa isaanii sirna baniinsaa mana marii Federeeshinii fi mana marii bakka bu'oota uummataa irratti taasisaniin Itoophiyaan boqonnaa seenaa murteessaa irratti argamti jedhanii jiru. Asaantii Hasan dabalata qabdi. Pireezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee sirna baniinsa waliinii mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree Federeeshinii Jaaffaa bara hojii shanaffaa irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaan boqonnaa seenaa murteessaa irratti argamti jechuun ibsaniiti jiru. Kanaafis xumuramuun hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi piroojektota gurguddoo wabeeffataniiru. Tarkaanfiin Itoophiyaan qabeenya uumamaa qabdutti fayyadamuu murteessites akka ragaatti dhiyaateera. የተፈጥሮ ጋዝ ሀብት የማውጣትና የመጠቀም ስራ hojiin qabeenya boba'aa uumamaa baasuu fi fayyadamuu yeroo jalqabaaf hojiirra ooluu fi misoomni boba'aa uumamaa boqonnaa lammaffaa eegaluun biyya keenya hirkattummaa bittaa xaa'oo jalaa baasuudhaan ijaarsi warshaa xaa'oo guddaa ta'e kan biyyoota ollaatiifis ta'u eegalamuun adda durummaan kan eeraman yoo ta'an hojiilee kanneeniif kan kana fakkaatan cimsinee hojiirra yoo oolchinu guddinni fi badhaadhinni biyya keenyaa dhugaadhaan kan mul'atuu fi qabatamaa ta'uun isaa waan hafuu miti. Bara bajataa 2018ttis guddinni dinagdee amansiisaan akka jiraatuuf mootummaan xiyyeeffannoo ni hojjetaas jedhan. በያዝነው ዓመት ድህነት ከሚፈጥረው እንግልት በመውጣት bara bajataa qabannetti rakkoo hiyyummaa uumuu keessaa bahuun boqonnaa guddina amansiisatti ce'uuf mootummaan xiyyeeffannoodhaan ni hojjeta. Milkaa'ina karoora kanaatiifis mootummaan oomisha qulqullinaan gosaan baay'inaan ni guddisa. Guddinni ala ergii dorgomaan mala diinagdee itti fufaa fi saffisaadhaan hojiirra ni oola. Bu'uura diinagdee babal'isuun damee hundarraa guddinni kan eegamu ta'us Pireezidaanti Taayyee Asqasillaasee ibsaniiru. Qonni bu'uuraa guddina diinagdee hunda galeessa ta'uu isaatiin hojimaata qonnaa ammayyeessuun hojii xiyyeeffannoo mootummaa bara kanaa ta'us eeraniiru. የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባሻገር የምግብ ሉዓላዊነታችንን የምናጸናበት ዘመንም ይሆናል። wabii nyaataa mirkaneessuurra darbee bara walabummaa nyaataa keenya itti mirkaneessinu ni ta'a. Dandeettii jallisii keenya guddisuun qonni keenya hirkattummaa roobaa jalaa akka ba'u ni taasifama. Galteewwan qonnaa biyya keessatti oomishuu keessattuu ijaarsa warshaa xaa'oo saffisiisuun kallattii xiyyeeffannoo ijoo ta'a. Abdiin biyyaalessaa baroota dheeraa kun akka dhugoomuuf tibbana dhagaan bu'uuraa kaa'amuun Itoophiyaanotaaf misiraachoo guddaa yoo ta'u mul'ata kana gara misooma mul'atuu fi qabatamaatti kan ceesisan mana maree eeyyamsiisuun ministeera muummee fi bulchiinsa keessan galateeffachuun barbaada. ለጠቅላይ ሚኒስትርና ለመንግስቱና ለመስተዳድሩ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። Dameen indaastireetiinis hudhaalee jiran furuudhaan keessattuu dameen dhuunfaa taatoo diinagdee akka ta'uuf deeggarsi ni taasifamaa jedhan. ለግሉ ዘርፍ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር damee dhuunfaaf haala mijataa uumuudhaan damee indaastirii irratti gumaacha olaanaa akka qabaatu ni taasifama. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaa damichatti akka bobba'aniif deeggarsi investimentii oomisha guddisuu walitti hidhamiinsa gabaa mijeessuu fi deeggarsi teeknoolojii bal'inaan akka dhiyaatan ni taasifama. Mootummaan sosochii Itoophiyaan haa oomishtuutiin oomishaalee alaa galan kan biyya keessan bakka buusuun biyya keenya keessatti akka oomishamaniif deeggarsa barbaachisu ni kenna. Dameen turizimiis guddina diinagdee biyyattiif gumaacha isaa akka baatuuf mootummaan kan hojjetu ta'uu kan ibsan Pireezidaanti Taayyee Asqasillaasee bara 2018ttis diinagdeen waliigalaa Itoophiyaa dhibbeentaa 9 akka ta'u ibsaniiru. Itoophiyaatti guddina diinagdeetti fufiinsa qabu ijaaruuf riiformiin diinagdee taasifameen oomishaalee alaa galan kan oomishaa biyya keessaatiin bakka buusuun isaa diinagdee waliigalaa biyyattii irratti jijjiirama agarsiisaa jira jedhan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan diinagdee Abrahaam Siyyum. Kun ammoo sharafa alaa baasii biyyattiin baastu hambisuu keessatti shoorri isaa olaanaadha jedhanii jiru. Baroota riiformii kana keessatti warshoota haaraa yookiin immoo warri haalumaa traditional ta'in illee warri hojjechaa turan haalli dhiyeessa gara gabaatti haalli isaanitti dhiyeessan baankiin biyyaalessaa illee inseentivoota adda addaa kennuudhaan wantoonni hojjetame baay'eedha. So bu'uura san wal qabatee hojiin qonnaa waan baay'eetu hojjetame fakkeenyaaf ekspoortiin avokaadoo yeroo dhiyoo keessa waan jalqabeedha. Oomishtoonni qonnaa adda addaa kan alattis gara biyyaatittis hojjetamaa turan baay'eetu turaniiru.
So kan jechuu dandeenyu akkuma biyyaatittuu bara darbe kana sharafa alaa baay'ee qarshii guddaa naannoo biliyoona 8 kuni baay'ee waan istoorik ta'eedha akka baay'ina isaatti yoo ilaallu. Kanammoo yaa'u riiformiin kuni hojjechaa jiraachuusaa waan agarsiisu fakkaata jechuudha. Biyyattiin oomishaalee alatti ergiturraatii keessattuu doolaara dabalataa argachuudhaaf galii addaa akka argattus dubbatanii jiru. Wantoonni amma jiran kun jalqabbiidha sirriidha. Fakkeenyaaf inni oomisha gaazii kuni marsaan duraa eebbifameera. So kana jechuun warshaan suni ammallee jalqabuu baatu gaaziidhaan wal qabatee akka biyyaatitti oomishoota jiraachuu danda'an tajaajiloota kennamuu danda'an irratti bu'aan isaa guddaadha jedhameeti kan eegamu. Immideet waan ta'e waan amma 2018tti fiduu caalaa garuu waan inni yeroo dheeraa keessatti fiduu danda'u akkuma biyyaatti waan bireeksuruu ta'eedha wantoonni akkanaa kun waggaa dheeraadhaaf impoortiin sharafni biyya alaa biyyi kun argachaa turte baay'eensaa wantoota akkanaati irratti kan bahaa turedha. So waan alaa galchinu sana amma danda'ame sabstituut godhaa deemuu bakka buusaa deemuun kun jechuun seektaroota biraati irratti akka xiyyeeffannee hojjennu nu taasisa. Moor wantoota sharafa alaa argamsiisuu danda'an irratti illee akka hojjennuuf seef nu godha jechuudha waan alaa galchinu san irratti wanta investi godhamuu qabu. Dinagdee biyyattii caalmaatti guddisuuf gabaa addunyaa keessatti immoo dorgomaa ta'uudhaaf biyyattiin qabeenya qabdu caalmaatti fayyadamuu qabdii jedhanii jiru. Barsiisaan Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaan dinagdee Abrahaam Siyyum. Akka biyyaatti fakkeenyaaf waa'een warshaa xaa'oo kun agriikaalcharii biyya kanaa baay'ee impuuf godha jedhamee eegama jechuudha. Gaaziin kun isaaf akka galteetti ta'a. Kanaan alatti wantoonni amma jalqaban kun bu'uura ta'u jechuudha. Agriikaalchariidhaaf, indastiriidhaaf wantoota biraatiif illee akkasuma gumaacha ni kennu. Kanaaf oomishaaf oomishtummaa fooyyessuudhaan gara fuulduraatitti seektaroota xiyyeeffannoo haala amma qabame kanaan yoo deemuun danda'ame babal'isuun yoo danda'ame fakkeenyaaf albuuda irratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru. Albuudni gosa baay'eedha waan baay'eetu hojjetamuu danda'a. Isarratti yoo itti fufiinsi jiraate akka mootummaatti immoo piroojektoota hojiitti hiikuudhaan yaada adda addaa burqisiisanii hojiitti hiikuudhaan immoo karaa mootummaatiin wantoonni kaka'umsa amma jiran kun yoo fuulduratti itti fufuu danda'an waan gaariin gara fuulduraatti dhufuu danda'a jedheen yaada. Cabiinsa barnootaa akka naannootti mudate furuuf barnoota qulqullina qabu kennuuf hojjetamuu qaba jedha biiroon barnoota Oromiyaa. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti gamoon daree dabalataa mana barumsaa biiftuu Naqamtee sadarkaa lammaffaa ijaaramee eebbifamee jira. Gabaasa waajjira koominikeeshinii magaalaa Naqamtee Mangistuu Tokkumaa. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee mana barumsaa biiftuu Naqamtee sadarkaa lammaffaatti dareen dabalataa abbaan gamoo darbii lama dhaabbata Tsaayii Qabataa Faawundeeshinii jedhamuun birrii miliyoona 45 waliin ijaaramee eebbifame. Manni barumsaa biiftuu Naqamtee sadarkaa lammaffaa bara 1934 hojii baruu barsiisuu kan jalqabe yoo ta'u suphaa osoo hin argatiin yeroo dheeraadhaaf tureera. Rakkoo kana furuun barnoota qulqullina qabu kennuu fi ijaarsi daree dabalataa kun gahee olaanaa qaba jedhameera. Namoonni eebba piroojektichaa irratti argamanis ijaaramuu daree dabalataa mana barumsichaatti kan gammadan ta'uu himuun dhaabbatichaas galateeffataniiru. Kanaan dura manni barumsaa kun ijoollee baay'ee baaseera. Iddoo adda addaatti yaalii adda addaa godhaa yoo turan iyyuu amma dhumarratti inni faawundeeshiniin Tsaayii Qabataa kuni mucaa ishee kan ta'e Dr. Iyyoob hojjete kun waan nama gammachiisu mana barumsaa kufee tures kan jajjabeessu. Biiftuun Naqamtee kuni barnoota mana barumsaa hundi keenyatti barannee dabarreedha. Inni kaan baay'ee dulloomaa jira. Jalaa haaraan ijaaramuunsaa qaroota dhaloota qaruudhaaf barumsa cimsuudhaaf warra booddeetti hafan jabeessuudhaaf barsiisota jajjabeessuudhaaf gumaacha guddaa godheera. Kanaaf baay'ee gammannaa. Daarektarri mana barumsaa biiftuu Naqamtee sadarkaa lammaffaa barsiisaa Galataa Nugusee ijaarsi mana barumsichaa rakkoo dhiphina daree furuu fi barnoota qulqullina qabu kennuu keessatti qooda kan qabu akka ta'e himaniiru. Barattoota daree keessatti 80 fi isaa ol bara darbe keenyee barsiisaa turre amma istaandardiidhaan 45 haga 50tti daree keessa gashinee akka barsiisnuuf furmaata gaarii nuu ta'ee jira. Inni lammaffaan sababa hanqina barnootaatiin yookiin immoo sababa hanqina daree barnootaatiin
dabaree kan barsiisaa turre amma garuu guyyaa guutuu daree 40 keessatti yookiin immoo daree barnootaa 40 keessatti barattoonni keenya guyyaa guutuu akka baratanii fi qabiyyeen barnootaa yeroon akka xumuramuuf qulqullinni barnootaa akka milkaa'uuf gumaacha guddaa nuu ta'eera. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo sirni barnootaa keenya cabiinsa keessa waan jiruuf mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo cabiinsa barnootaa kana furuuf manneen barnootaa bu'uura booruu irraa eegalee xiyyeeffannoon hojjetaa waan jiruuf hawaasni milkaa'ina hojii barnootaa fi deeggarsa barbaachisu taasisuu akka qabu dhaamaniiru. Barumsi keenya bal'inaan cabiinsa guddaa gadi fagoo keessa jira. Kana fayyisuuf mootummaan naannoo Oromiyaa mana barumsa bu'uura boruu jedhee ijoollee bu'uura boruu keessa dabarte amma kan kutaa 2 geesse argitanii miti barreessuu dubbisuu sirriitti danda'u ijoolleen sun. Tokkoffaa bu'uura boruu san akka cimsitan barbaanna. Lammaffaa kutaa 3 amma 5 ijoolleen jiran barreessuu dubbisuu hin danda'anii kuni rakkoo sab-saharaan Afrikaa biyya jedhu kana qunnamee warri World Bank learning poverty yookiin immoo hiyyummaa barumsaa jedhanii waamu namni tokko mana barumsa keessa taa'ee hoggaa 3 amma 5 taa'ee dubbisuu barreessuu hin dandeenye hiyyeessa barnootatti jedhamee fudhatama. Kanaafuu biyya sab-saharaan Afrikaa kana keessa namni gara parsentii 95 barreessuu dubbisuu hin danda'u. Itoophiyaa keessatti parsentii 90, Oromiyaa keessatti parsentii 57. Bara kana wanti nu gochaa jiru ganna kana nama 57 leenjifne. Namni 57 kuni kan leenjifne kuni ijoollee kutaa 3 hamma 5 wallaala keessaa baasu bara kana. Pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii mootummaan naannoo Oromiyaa sabboonummaa Oromoo dinagdee cimaan ijaaruun sirna cimaa ijaaruuf hojjetaa jira jedhan. Hawaasni naannichaas nageenya isaa eeggachaa hojiiwwan misoomaa jalqabamanii jiran akka milkaa'anii fi qooda isaanii baachuu akka qabanis dhaamaniiru. Nageenyi kan jiru tokko sammuu keenya keessa hunda keenya sammuu keenya keessa jira. Achirraa ka'a. Mana keenya jira. Ollaa keenya jira. Ganda keenya jira. Aanaa keenya jira. Tokkoon keenya akkatti yoo gahee keenya baachuu dandeenye nageenya kana karaa guutuu ta'e mirkaneessinee hojiilee misoomaa, hojii bulchiinsa gaarii nageenya keessan mirkaneessuun hojiilee misoomaa gugurdaa gama misoomaatiin asitti jalqabne kan akka galmaan ga'uu dandeenyu tumsa keessan akka baatan jechuun barbaadaa irra deebi'ee ammas. Bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Iyoob Takkaalleen gama isaaniitiin barattoonni asitti baratan jabaatanii barachuudhaan biyya ijaaruu keessatti gahee keessan baachuu qabdu jedhan. Baay'ee gammadeera. Akkan sila jedhee ijoolleen asitti baratan jabaadhaa baradhaa barumsi karaa deemtanii fi ce'umsa guddaadha. Kanaaf ba'aa kana akka fudhattaniif biyya ijaaruu naannoo ijaaruu magaalaa ijaaruu irratti akka qooda qabaatanii fi jabaadhaa baradhaa cimaa nu gammachiisaa jechuun barbaada. Xumura irrattis dhaabbanni Tsaayii Qabataa Faawundeeshin namoota ijaarsa mana barumsichaatiif qooda isaanii baatanii fi dhaabbata gargaarsaa Atis Namaaf jedhuu fi deeggarsa qarshii fi waraqaa ragaa kenneera. Daawwattoota keenya oduu maddee irraa argatti dabarra. Mootummaan loltummaa Burkiina Faasoo hojjettoota dhaabbilee garaagaraa miti mootummaa hojii basaa